gabaatee akkamii qabdi? Waaqayyo lafa kanatti wanti inni naa hojjete waan guddaadha, waan namni sirris namaan goonedha, waan waaqayyo naa godhe waan guddaadha, waan addaati. Garuu duraan dursa keessa walitti buusaati waaqayyo naa galateeffadha. Ani gaa warri torbeedhaan na argitaniitu warri na argines immoo amma dhugaa siniif hambaa waaqayyoottis dhugaa nan baa waan waaqayyo naa godhe namattis afman jiraadhu hundumaatti dhugaa waaqayyoof nan baa. Lafa kanarratti ani miilli kun nadhii ta'a, miilli kun torbee keessatti nadhii ta'a ji'a ja'a akkatti dhii ta'e nan waraanu nan ciniinu sun jedheen nadhii ta'a. Miilli walnaxa lafa kanama naafaa miilli walnaxa lafa garuu karaa nama waaqayyoo keessaan darbee waaqayyo natti dubbatee achirraa nan akkanas bahee jammara. Miilli kun inni sana nama dhufu sana yu'ii ta'ee galagalee jira. Gaafa nasii ba'u garuu nasaakoo deemee gulufee kanan okkolaa dhufee gulufee kanan as keessa deemee waanan ta'es waanan dubbadhes waanan jedhes hin beeku yeroo sanaatii fi waaqayyo miila koo naafa ji'a ja'aaf naafa na godhe waaqayyo miila koo iddootti naa deebise waaqayyo sanaaf iddootti deebisuuf waaqayyo naa galateeffadha akka furru waaqayyo sin ajaje. Tole buleettiin keenya miilli kee ji'a ja'aaf akka sidhiitee ture yookiis akka hojjechuu hin dandeenye maatiin kee fi namoonni bakkeellee ragaa akka ta'an nutti himtee jirta. Mee yeroo miilli kee kun sidhiitee jiru deemsa akkamitti deemaa turte? Maal si godhaa? Yeroo taatee dhukkubi kun sira jiru maal akka ta'a turte akka saba kanaaf ifa ta'uuf nutti himi. Ani qaamni nagaan aladhee miilli kun miilli kun mirgaa kana miila mirgaa kana nadhii ta'e bakka miilli koo asana jedha yoon jedhe gamas kanan jedha asana jedha yoon jedhe gar kanan jedha miilli koo bakka wal qixxaataa naan deemu daandiirra yoon deeme gufadhee namatti faa bu'een dhiifama maaloo dingaata dhiifama afaan jedhaanii miilli koo bakka atuman deemu wallaqata kana kanin abbaa koo haadha koo waame gidduu dhaabbadhee dhugaa ba'uudha maatiin na beeku kanadha miilli koo kana naa hojjetan naa dura amma garuu nagaa koo noormaalii koo iddoo barbaade iddoo yaades nan jedha nagaa noormaalii koo tamma miilli koos qaamni koos nagaa koo. Ji'a ja'aaf miilli kee sidhii ta'ee ture maatiin kee hin beeku namoonni hin beeku lafatti yaadde jechuu hin dandeessu akkuma kana torbanarraa buleettiin kun akkuma amma dhaga'aa jirtan gara lafa kanaa dhuftee gaafa gara fuula kana duraatti namni waaqayyoo waamanii deemuu hin dandeessu jechuudha. Mee namni torbee har'aas ture namni ishee argi namooti baay'een argitaniitu jechuudha teessoo qabattee gara lafa kanaa dhufte nama of dandeessee hin deemnedha. Namni waaqayyoo sagalee baasanii fi lafa kanatti fayyina atattamaa waaqayyo godheef harka keessa walitti buusa waaqayyo sagatii malee. Mata keessa gararratti harka keessa ol kaasa waaqayyoof galata dhageessa. Amma addasii miilli kee noormaalidha deemuu dandeessa. Miilli koo nagaadha addasii waa tokko iyyuu ofirratti hin arginu. Eeshi. Babaatiin kun lammaffaan immoo ji'a 9 fi firattis lammiittis ani eenyumattuu ni manne hiriyaattis goddanyaattis eenyumatti ni manne garuu gara waaqayyootti nan bu'a yaa waaqayyo kana maal jedheen namatti madda jedheen nan bu'a. Uffata yeroo ni hidhadhu surree 3 surree 4 ofirraa ni hidhadha mucaa maaliif affalamtee dhufi naan jette haati koo ittuu ishiin hin beektu gaa achinan uqina kooti furdina koo agarsiifadhan jedhaan bu'aan ishiin hin beektu achiin ji'a 9 fi gaa ani nan nyaadhaa nan dhugaa garuu kan na keessaa bahu dhiigadha. Dhiiga qulqulluun na keessaa bahanaanii ani gaafa sitti jammara dubbatan sana laphee koo na tuqee utum dubbataniitu sagalee waaqayyoo keessan seeniin ji'a 9 namni akkana taate jedhanii gaafa dubbatan sana akkatti laphee koo na rukutee waanan ta'es waanan dubbadhes hin beekonnaa sana xiqqoo ture buleen garuu ergaa karaa miila kanaatiin dhuga baatii koo isa kanatti dhugaa inni koo ji'a 9 na dhangala'aa ture inni koo ji'a 9 bishaan akkatti na keessaa dhammaa ture asumatti kan chee godhadhee galee amma torbee na har'aatti na nyaadhee na dhugee manni koos nagaa ta'ee ani edda gaafsanaatti qaamni kollee dhugaa kiristoosiiti akkuma namaatti karaan bobbaa bahu inni na ba'aa ture dhugaa dhammaa kun nagaa kooti bilisa na baaseera waaqayyo isa kanaatiif akka furru waaqayyo sin ajajetti waaqayyo na
Yesuus gooftaadha. Akkuma madhageessan dura biirootti natti himtee turte waan ta'eef haasofsiiseera. Namni gaafas bahee guutummaatti dubbachuu dadhabarraa hanqisachuudha sodaa wajjin miirri sodaa ni jiraata. Obboleettiin keenya kuni ji'a 9 maatiin otoo hin beekin akkuma isinitti himte eenyuu kan hin beekne rakkina dhuunfaa koon qaba. Eenyuu naan beeku garuu nan bu'aa fuula Waaqayyootti hin deddeebi'a. Torbanarraa akkuma isheen gara lafa kanaa dhufteeni sagantaa keessa otoo jiran namni Waaqayyoo lallabatti akka ba'anii Waaqayyoo nama tokko tas keessa jira nama dhiigisaa dhangala'u nan furanaan jedhe Waaqayyo jedhanii gaafsaan dubbatan as ba'uunan sodaadhee jettee dubbatti as ba'uun sodaadhee gaafa waa'ee miila kootii kaasan garuu achi asan ba'e aga kana keessatti ji'a 9 dhiiga malee wanti biraa karaa bobbaa kiyyaa ba'uu hin danda'u gaafa namni Waaqayyo asitti naaf kadhatan gara mana fincaanii dhaqee battaluma sanatti akkuma kaleessaa normaaliin ta'e iddootti na deebise Waaqayyo jettu Waaqa iddootti nama deebisuuf galata hidhee haleluuyaa. Sakana malee obboleettiin keenya gara lafa kanaa dhufee biyyoo lafa kanaa fudhadhee nan galee ollaa kiyya obboleettiin tokko dibata lafa kanaa fudhattee ni galte manni kiyya nagaan qabu ture baamanaa qofaana waliin galu jettee dibata lafa kanaa fudhadhee galee obboleettiin fudhattee galte naaf laatteen abbaa manaa koo akka inni dhugu nan godhee mana koo keessatti nan fayyadame nagaan mana koo in deebi'ee fayyina guddaan argadhe ergasii mana koo keessatti nagaa guddaa jira jetti isa kanaafis harka keessa walitti buusaatii Waaqayyoon galata dhageessisa. Amma obboleettiin keenya ji'a jaamilli keessa dhukkubaa ture fayyeera deemuu dandeessa jechuudha. Amma miilli koos nagaadhaa inni koo waggaa ji'a 9 na dhangala'aa tureessi na saakootii bilisadhaa kunoo har'a dhugaadha kan inni kaleessa uffata ijaa uffadhu har'a kunoo dhugaadha rasiisa kanaanan deema Waaqayyoon naa galateeffadha. Mi'a akka sabii kun kana caala amanee Waaqayyoon galateeffatuu fi miila keessa ilaaluuf namooti baay'een torbanarraa arganiiru waan ta'eef iddoo kana deddeemiti saba kanatti agarsiisi. Sabii Waaqayyo sana fayyadu kanaaf galata keessa dhageessa. Sabiira namoota Waaqayyoodhaaf galanni bifa. Bifa afilillee Waaqayyoof gargaara galateeffata. Namni hundi ulfina gooticha afilillee dhageessisa. Ni warri fayyina ishee argitanii gammaddan.